Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota EJM akkam nagaa jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha EJM irraa oolmaa biyyaa Yaasin Nuuruu fi Ustaaz Badruu bakka dhaloota isaanii Gondar dhaquu dhowwamuu ummanni muslimaa hiriira guddichaa Jumaa dhufuuf akka qophaa'u Ustaaz Ahmadiin Jabal yaamicha taasisu waldaaleen hawaasa muslimaa Awurooppaa gubaatii masjidaa balaaleffachuu fi duuwwan kanneen kana fakkaatan qabannee isiniif dhiyaanneerra Antolcha Husseini hanga xumura qophii kennaatti nufaana turaan affeerraa kennam. Mormii fi balaaleffannaan gocha shororkeessummaa amantaa Islaamaa irratti raawwatamu kan naannoo Amaaraatti gubachuu masjidotaa fi barbadaa'uu qabeenya musliimotaa bu'uura godhatee guyyaa afuraffaaf jabaatee itti fufee jira. Hiriirichi naannolee biyyattii afur keessatti kan gaggeeffamaa oole yoo ta'u isaanis Oromiyaa, Sumaalee, Affaarii fi naannoo Kibbaatiin. Oromiyaatti Shaashamannee, Dodola, Agaafraa, Suudee, Xiijoof Digaluu, Honqooloo, Waabee, Gooroo, Goobba, Gindhiir, Walloo, Baatee, Sanbatee, Arxummaa Fursee, Cinaaksanii fi kanneen kana fakkaatan keessatti balaaleffannaan gubatu masjidota Gojjam magaalaa Mooxxaatti raawwate abbootiin amantaa qeesii fi sheekonni wajjin ta'uun akkasuma ummata hordoftoota amantaa kiristaanaatii fi islaamaas wajji ta'uun dhaadannoo nuti tokko masjidni kan musliimotaa qofa miti akkasuma charchiin kan kiristaanotaa qofa miti jechuun dhaadannoo ho'aa dhageessisaa oolaniiti jiru. Keessumaa hordoftoonni amantaa ortodoksii ummata muslimaa waliin bahuun masjida gubuun shororkeessummaadha. Qaamni naannoo Amaaraa godina Gojjam magaalaa Mooxxaatti waan kana raawwate dhuunfaas haa ta'u yoo fedhe gurmuu kun ummata kiristaanaa bakka nuun bu'uu kan jedhan hordoftoota amantaa kiristaanaa Oromiyaa keessa jiranidha. Naannoo Sumaaleetti immoo magaalaa Jijjigaatti akkasuma naannoo Affaar magaalaa Samaraatti akkasuma naannoo Kibbaa godina Silxee magaalaa Waraabeetti hiriirri jabaan balaaleffannaa gocha shororkeessummaa masjida Rabbii irratti raawwatame haala nama ajaa'ibuun gaggeeffamaa ooleet jira. Hiriira guyyaa har'aatiin magaalaa Shaashamannee keessatti faajjiiwwan mallattoo sirna nafxanyaa ta'an kanneen akka alaabaa Minilik manneen daldalaa fi daandiiwwan irratti gurguraman walitti qabamuun gubamaniit jiru. Kun magaalattii balfa irraa qulqulleessuudhaas jedhameet jira. Qeerroon balfa kana magaalattii keessaa guuree gubuun isaatiin namoonni hedduun gammadanii qeerroo Shaashamannee galatoonfataa jiru. Mootummaan gama isaatiin ammas gurra isaa akkuma cufatetti jira. Sadarkaa kanatti mootummaadhaan tuffatamuun uummata muslimaa baay'ee nama raajaa dhufeera. Ta'us garuu musliimoonni akkamitti akka of kabachiisan yeroo gabaabaa keessatti qabsoo karaa nagaatiin akka mul'isan abdii nama hundaatiin. Ustaaz Ahmadiin Jabal hawaasni muslimaa hiriira guddaa sadarkaa biyyoolessaatti bifa wal fakkaataa ta'een jimaata dhufu gaggeeffamuuf akka of qopheessan yaamicha dabarsan. Ustaaz Ahmadiin Jabal kanaan wal qabsiisuun ergaalee afur dabarsanii jiru. Ergaa kanas namni hundi akka waliif qoodu gaafataniit jiru. Ustaaz Ahmadiin Jabal qabxiilee ergaa ariifachiisaa jedhanii kaayan keessaa tokkoffaan hiriira nagayaa godhamaa jiru keessatti gara bataskaanaatti hin dhiyaatina. Karoorsanii ofii isaaniitii bataskaana gubanii musliimotatu guban jedhanii iyyuu fudhachuuf shirrii akka xaxamaa jiru mallattoon mul'ataadha. Warri hiriira baatan nageenya keessan sirriitti eegaa tuqaan fedhee yoo jiraates deebii itti hin kennina yoo taateen addaa isin mudate waraabaatii viidiyoo dabarsaa. 2. Kan nuti hiriira baanuu warra masjida gubaniif mirga keenya dhiiban mormuudhaaf malee hordoftoota amantaa kiristaanaa irratti akka hin taane hojiin agarsiisa. 3. Hiriira biyyoolessaa addunyaawaa Jum'aa iftaaniitti of qopheessuu jalqaba. 4. Masjidota keenya eegsisuu mirga keenyaaf obboleeyyan keenya bifa waaraatiin kabachiisuu kan dandeenyu yoo bifa miira bira darbeen dhiirri dubartiin daa'imman ulamaa'onni beektoleen muslimaa aktivistoonni fi qeerroon hundi naannoo keenyaaf masjida keenya keessatti gurmoofne qofa. Yeroon hirriba dhumeera dammaqaatii gurmaa'aa walquba qabaadhaa kan jedhudha. Ustaaz Yaasin Nuuruu fi Ustaaz Badruu Hussein magaalaa Gondar akka hin seenne dhorkaman. Majlisni magaalaa Gondar Ustaaz Yaasin Nuuruu fi Ustaaz Badruu Hussein magaalaa dhaloota isaanii akka hin seenne jechuun waajjirri bulchiinsaa fi nageenya naannichaa gaafate. Yoo isaan gara magaalichaa dhufan ammoo to'atamanii akka hidhaman jechuun xalayaa kan barreesse ta'uun gabaafame. Dararaa musliimoota naannichaa irratti raawwatamaa jiru
ulamaa fi uummanni musliimaa bakka jiru ka'ee hadheeffatee balaaleffataa jiraachuunis ni beekama. Haqa isaanii sarbameef diddaan musliimoonni dhageessaa jiran bulchiinsa naannoo Amaaraa akka hin gammachiifne, kanaaf hayyoota musliimaa naannichaatti dhalatan maqaa balleessuuf garjabeenyaan tarkaanfii irratti fudhachuuf dhama'aa jiraachuu odeeffannoon ni mul'isa. Adeemsi kun eessaan nu gayaa jira? Namni biyyatti dhalatee dhaquu dhorgamaa jira. Masjidni Rabbii guyyaa adiin ibiddaan gubamaa jira. Qabeenyi musliimotaa naasuu tokko malee barbadaa'aa jira. Kun hundi biyyattiin hoggansa sirnaa argachuu dhabuu irraa madda. Yaa Rabbi nagaa buusi. Biyya namni hundi walqixxummaan keessa jiraatu nu uumin immoo kadhannaa kenna. Jaarmiyaaleen hawaasa musliimaa Oromoo Awurooppaa 4 Alilla masjidota irratti raawwatame balaaleffatuun ibsa ejjennoo baasan. Naannoo Amaaraa magaalaa Mooxaatti masjidni 4 shororkeessitootaan gubamuu fi qabeenya musliimaa magaalichaa irras miidhaan gahuun ni yaadatama. Gocha raawwatame kana balaaleffatuun waldaaleen hawaasa musliimaa Oromoo Awurooppaa ibsa ejjennoo qabxii 5 qabu baasan. Masjidota 4 naannoo Amaaraa magaalaa Mooxaatti gubameef masjidota achiin dura diigamanis cimsinee balaaleffanna jedhan. Warra yakka kana raawwatan mootummaan hatattamaan seeratti akka dhiyeessus gaafatan. Yakkoota kana kan manneen amantii itti guban jeequmsa uumuuf hojjetaman mara mootummaan yeroon hordofee akka eegumsa jabaa godhuu dhaamsa dabarsinas jedhan. Mootummaa fi uummata bal'aa biyya keessaa fi biyya ala jiraniif akkasumas abbootiin qabeenyaa fi qaamni dhimmi ilaallatu martinuu masjidota gubaman deebisanii ijaaruu irratti akka hirmaatan yaamichi taasisan. Uummanni Oromoo fi sabaaf sablammoonni biyyaa marti of eeggannoo akka godhan dhaaman. Shirri uummata amantii walitti buusuuf yaadame kun hiikaa dhabsiifamuu qaba. Garee fi mattayyaanis jabaattanii akka dura dhaabbattan dhaamsa dabarsinas jedhan jaarmiyaaleen 4 kunniin. Agoobara Gaaddisa Nagaa UK, Waldaa Hawaasa Musliima Oromoo Norway, Waldaa Hawaasa Musliima Oromoo Jarmanii fi Waldaa Biiftuu Oromoo Sweden Stockholm ta'uun beekameet jira. Godina Baalee aanaa Raayituutti ganda Baara Diimtuutti weerarri hoomaa awwaannisaa mudate. Weerarri hoomaa awwaannisaa daangaa Sumaalee Itiyoophiyaa cehuun gara aanichaatti dhufuun kan dubbatan jiraattonni godinichaa hanga ammaatti miidhaa gahuu hambisuuf humnaa fi tooftaa jiru hunda fayyadamanii itti duulaa jiraachuun himaniiru. Uummanni aanichaa weerara hoomaa awwaannisaa mudatetti dammaquun oomisha isaa irraa akka eeggatus dhaamee jira. Hoomaa awwaannisaa kun torbaanan muraasa dura kaaba biyyattii naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa akkasuma naannoo Affaarii fi Oromiyaatti immoo godina Walloo fi godina Harargeetti oomisha hawaasaa irra miidhaa qaqqabsiisaa isaa turuun isaa ni yaadatama. Mootummaan hoomaa awwaannisaa kana daddafee yoo hin to'atin hoomaan awwaannisaa kun godinichatti babal'atuun rakkoo hamaa geessisuu mala. Kanaaf mootummaan dhimmicha xiyyeeffannaa kennuun daddafee to'atuu qabaan dhaamsa jiraata godina Baaleetiin. Mallaqni ijaarsa galma Odaa Nabeef uummata irraa sassaabamee dhadhaa ibidda buutee ta'e jedhan jiraattonni aanaa Aqaaqii. Ijaarsa galma Odaa Nabee bara 2001 akka lakkoofsa Habashaatti hirmaannaa uummataa jedhamee mallaqni nurraa guurames hanga yoonaa galmichi osoo hin ijaaramne mallaqni keenya dhadhaa ibidda buutee nu jalaa ta'e jedhan jiraattonni godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee aanaa Aqaaqii. Jiraattonni aanichaa akka miidiyaaleef ibsa kennanitti ardaa Odaa Nabee misoomsuu fi galma Odaa Nabee ijaaruuf mallaqaan gahiisaa beekuu baannus hoggansa yeroo sanaatiin sassaabamee hanga yoonaa hojiin isaa hin mul'annes jedhan. Jiraattonni aanichaa mallaqni uummataa sababa misoomaatiin sassaabame akkuma hoggansi jijjiiramuun liqinfamuu hin qabu qaamni dhimmi ilaallatu seeraan nuuf gaafachuu qabas jedhan komataniiru. Odaa Nabee magaalaa Finfinnee jala aanaa Aqaaqiitti kan argamu bakkeewwan sirna gadaa keessaa isa tokko. Garuu ardaa isaa osoo hin misoomne iyyannus deebii dhabne jedhan jiraattonni aanichaa komatan keessaa manguddoo Abbaa Mudaa Abbabaa Haayiluuti. Odaa Nabee kunuunsuun seenaa fi duudhaa uummata Oromoo dhaloota bakka itti barsiisan tahuu bira darbee bakka galiin irraa maddu gochuun osoo danda'amu funyaan Finfinnee jalatti bu'uuraalee misoomaa fi kunuunsa dhabee irraanfatames jedhan manguddoon kuniin. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya AJM irraa oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma boru sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa taatu.